waa'ee amantii barataa jirra. Waa'ee amantii waan torban sadiitti raawwatu miti. Kanaaf yoo danda'ame ammas yeroo itti fufutti walii wajjiniin itti fufnee dubbii Waaqayyoo keessaa barra. Yeroon waa'ee mul'ata Waaqayyo waldaa kanaa kennee yeroon yaadu waa tokkoon amane. Waa tokkoon amane. Waa'ee amantii baraarra sababate akkasiin na wajjin amantaniif isin nafeera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalate namooti inni irraa dhalate namoota hiyyeessa akka ta'etu macaafa qulqulluu keessa argina iddoo tokkotti. Eessatti agartaa yoo naan jettanii gaafa Yesuus Kiristoosin yeroo jalqabaatti akka dubbii Waaqayyooti seera jalatti dhalate seera jalatti guddate hamma gaafa dhiigi isaa dhangala'utti seera jalatti tajaajile sababa ta'eef akka seera jiruuttitu qulleessuudhaaf hangafamoo waan ta'eef Waaqayyoof kennuudhaafitu mana qulqullummaatti geessan. Yeroo mana qulqullummaatti geessanii mana qulqullummaa iddoon nagadaa iddoon daldalaa jira. Hoolonni lafatti gurguraman qabu, reettonni lafatti gurguraman qabu, gugeen lafatti gurguraman qabu. Namni akka humna isaatti biteetu mana Waaqayyoo fi aarsaa dhiyeessa ture. Etuu qabeenya qabanii gugee dhiyeessuun hin danda'amu. Seera miti kun. Warri hiyyeessaas immoo warri jireenya iyyumaa keessa jiraatanis immoo Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuun dirqama sababa ta'eef akka humna isaaniitti gugee bitaniitu dhaqanii aarsaa dhiyeessu. Inni sooressi dhaqee hoolaa coccoomaa bitee yeroo qalu Maariyaamiif Yoosef garuu iyyummaa keessa waan jiraniif humni isaanii hin danda'u sababa ta'eef hangafa mucaasee Waaqayyoof qulleessuudhaaf yookaan immoo kennuudhaaf Maariyaami gugee sookkoshee gugee yaangee jechuudha gugee sookkoshee lamatu dhaqanii bitanii jedha. Gatii xinnoodhaan bitaniitu qalanii aarsaa dhiyeessanidha. Maal agartaa iddoo isaan raawwatanii iyyummaa isaanii hin arga. Mul'ata guddaa kanatu waan biyya lafaa ga'utu fayyisaa biyya lafaatu waan waggaa dheeraadhaaf eegametu waan raajonni abboonni dubbatantu hiyyeessa keessatti dhalate. Iddoo gad deebi'aa keessatti dhalate. Namoota beekamtii hin qabne gidduutti dhalate. Namoota qajeelchanii haasa'uu hin dandeenye gidduutti dhalate. Namoota jiraachuu isaanii namni hin beekne gidduutti dhalate. Iddoon inni itti dhalate magaalaan sunis magaalaa hiyyeetti magaalaa xinnoodha. Yeroo sana keessa nama 8,200 duwwaatu magaalaan inni keessatti dhalate keessa jiraata. Magaalatti xinnoo lakkoofsi namaas xinnoo waan hundumaa xiyyeetti magaalaa sana keessa beekaan baheen beeku raajiin baheen beeku namni guddaan baheen beeku bulchaan biyyaa baheen beeku seenaadhumatti biyyi keessatti guddeessuun iyyuu biyya gadeedha. Nama akkasii keessatti mul'ate guddaan dhalate. Waaqayyo mul'ata dhalate kana ba'a biiftuutti dhaqee ogeessotatti hime. Waan dhalateedha. Waan dhalateedha. Naazreet keessattitu waa dhalateedha. Yihudaa keessattitu waa dhalateedha. Sanyii Daawit keessaatu waa dhalateedha. Nama meeqa akka isaan ta'an namni dhufan kun macaafa qulqulluun hin dubbatu. Kennaa sadiitu dhiyaachuusaa kennaa gosa sadii dhiyaate malee namni dhufe kun nama sadii akka ta'an hin dubbatu. Eessa yoo jettani waan isin dinqu Baabiloon keessa jarreen kun ba'a biiftu biyya Baabiloon keessatti warra saba Waaqayyoon taaneetitu namoota ogeessotatti namoota gurguddaattitu namoota beekamtii qabanittitu hiyyeessa gidduutti waa dhalachuusaa itti hime Waaqayyo. Yennaan ka'an gaalota isaanii fe'atanii namoota of duukaa hiriirsanii lafa deemama sababa ta'eef karaa dheeraa deemuu kanaaf qophaa'aniitu ka'ani. Biiftuu laalaa deemu biiftuun immoo isaan rooboo isaan geggeessa GPS isaanii. Dhaqee Yerusaalem keessa ga'ee jalaa bade. Gaafa magaalaa Yerusaalemiin galanidha namichi tokko waa'ee kana irratti yeroo barreessu. Magaalaatu Yerusaalemtu machaa'ee jira. Sababiin isaa beektotatu namoota baay'een dhufee magaalicha gaafa keessa galu attentionii magaalaa sanaa qabatanii. Maanni namoonni hammi kun beektonni hammi kun isumayyuu biyya guddaa biyya mooticha Naabukadnezar keessa biyya jabaa biyya lafaa irratti beekame keessa dhufeetu Yerusaalemiin magaalaa xinnoo yeroo macheessanii attentionii namaa qabate. Dhaqanii umayyuu mana mootii galan. Keetti dhalate mootiin jedhanii. Waan gurguddaa lama irraa arge jala kan tokko Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatu magaalaa Yerusaalem guutummaatti himani haleluuyaa. Utuu isaan warri macaafa raajii baatanii dhalata warri jedhutu dhalachuu isaan barinitu dhalateera jedhanii dhufanii dhalateera. Alaa dhaga Waaqayyo nama oolchu. Dhalateera jedhanii. Isa duwwaa miti dhaqaniitu warqee karbee ixaa gurguddaa dhaqanii jecha dhangalaasan badhaadhummaa guddaa. Maaliif yeroo muraasa booddee maal gochuuf jiru gara Gibxitti baqachuuf jiru sababa ta'eef horiin isaan barbaachisa.
mul'ata kana dhaqanii kaa'uudhaaf mul'ata kana dhoksuudhaaf Heroodis irraa mul'ata kana hambisuudhaaf horiitu isaan barbaachisa hubatee fi fagoodhaatu jarreen tokko kaasee fide tokkoffaa dhalateera mul'ati isin gidduu jira lammaffaa isaa immoo horiin ittiin dhaqee guddifama horiin ittiin kaa'am hamma dhaqanii biyya Gibxi keessa turan waan isaan ittiin turan hundumaa warqee baatanii fidan irratti dhangalaasanii haleluuyaa har'a fuula waaqayyoo sandumaa danda'u dura dhaabadhee isinitti hima mul'ati kun kan inni ittiin iddoo ga'u fagoof dhiyoorraa waaqayyoo namoota kaasee fida haleluuyaa maash igabaasee koraba labadiyaa sagalee har'aan irraanfatina nana mane nan dubbadhe hin ta'a galanni isaa kan waaqayyoo haa ta'u sababiin isaa gara biyyaa rakkinaan dhaqaa irra waldaan keenya ciniinsifatteetu tajaajila kana tajaajilaa sababa ta'eef lammataan ciniinsifattu misraachoo waggaa dhufu ciniinsuu malee dhanna haleluuyaa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u gara dubbii waaqayyootti dhannaa ol kaanee ergaa Ibrootaaf barreeffame boqonnaa 11 lakkoofsa 32 kaasee isa jiru dubbifneetu isaarraatti seenna. Kana caalaas dubbachuun na barbaachisaare jedha barreessaan sun. Kana caalaas dubbachuun na barbaachisaare. Waa'ee Geedi'oon, Baaraaqi, Simsoon, Yiftaay, Daawit, Saamu'eel. Akkasumas immoo waa'ee raajotaa isinitti odeessuu fi yeroon ana hin ga'u. Isaan keessaa kaan amantiidhaan mootota mo'ani, kaan waan qajeelaa hojiirra oolchani. Abdii argatanii kaanis afaan leencotaa cufanii kaanis ibidda ollatuu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii loltoota warra ormaas baqachiisaniiru dubartoonni namoota isaanii warra dura du'anii du'aa kaafamanii deebisanii fudhataniiru warri kaanis jireenya isa wayyuu fi du'a akka ka'aniif gadhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'ani warri kaanii ga'uuf ta'anii hirreebamanii finyoo sibiilaatiin hidhamanii mana hidhaatti galfamanii dhagaadhaan rukutamanii iddoo lamatti baqaffamanii billaadhaan hin ajjeefamanii gogaa hoolotaa yookiis re'ootaa uffatanii asiif achi hin adeemsifamanii waan isaan barbaachisu hin dhabanii hin rakkifamanii hin miidhamanii biyya lafaa warra akkasiif kan hin malle ture amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malleetti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tullootarra hin jooranii olqaa fi boolla lafaa keessa hin jiraatanii isaan kun hundinuu amantii isaaniitiif yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana hin arganne waaqayyo duraan dursee wanta wayyuu argee waan nuuf qopheesseef isaan nu wajjin malee kophaa isaanii fiixaan akka hin baaneef godhe. Waa'ee namoota baay'ee gararraatti dubbatee namoota amantii maqaa isaanii dhahee boqonnaa lakkoofsa tokkoo kaasee hamma lakkoofsa 31tti maqaa namootaa dhaheetu barreessaan Hibrootaa kun dubbataa ture, jajaa ture, namoota waan isaan hojjetan amantiidhaan haasaa ture. Amma immoo gaa kana caalaa maal dubbadhu amma eessatti fixaan kana yeroo maaliitus immoo nagaa waa'ee namoota amantii dubbachuudhaaf jedheetu dubbata waa'ee Geediyoon dubbachuuf waa'ee Baaraaqiin dubbachuuf waa'ee Simsooniin dubbachuuf waa'ee Iftaayin dubbachuuf waa'ee Daawitiin dubbachuuf waa'ee Saamu'eeliin dubbachuuf yeroo maaliin nu gaadha waa'ee raajotaa dubbachuudhaaf yeroo maaliitu nu gaadha waan isaanii amantiidhaan hojjetan dubbachuudhaaf jireenya amantii isaan jiraatan dubbachuudhaaf yeroo maaliitu nu ga'a jedheetu dubbata. Isaan keessaa kaanii amantiidhaan mootota mo'aniidha. Waraanaan mootota mo'an hin jedhu, qabeenyaan mootota mo'an hin jedhu, dorgommeedhaan fiiganii duukaa mootota mo'an hin jedhu, amantiidhaanitu mootota mo'aniidha. Mootota dura dhaabatanii falmanii dubbii waaqayyoo dubbatanii amantiidhaan isaan mo'ani. Mootota wajjin dorgomanii amantiidhaan isaan mo'ani jedheetu dubbata. Akka Saadraaq, Miisaaq, Abdineegoo mootii dura dhaabatanii
abidda isaan qopheessan mo'ani abidda sana keessa darbaniitu waaqayyoof sagachiisani mootii sana waaqayyo isa kan Saadraa kan Miisaa kan Abdineegoo malee waaqayyo hin jiru namni waaqa isaaniif hin saganne immoo du'uutu irra jira jedhee hamma mootiin seera biyyattiin ittiin bultu keessatti hamma inni galchuttitu mootii wajjin dhaabatanii mooticha mo'ani. waaqeffannaan ji'a tokkoo fi mootichaaf malee hin dhiyaatu namni mooticha malee waaqa isaa waaqesse immoo namni gara waaqa isaatti fuula isaa naanneffatee kadhatee leencaan nyaatamuutu irra jiraata yeroo jedhanii hin dorgome Daani'el wajjiniin hin waaqessanii mootii biyya kanaaf hin sagadu isa nan ulfeessa nan abboomamaaf sagaduun garuu narra hin jiru sagadan waaqayyo wajjin qabus dhaabuun narra hin jiru boolla leencaa keessan buufama malee jedhee amantiidhaan mooticha mu'ee afaan leencaas immoo cufeedha sagalee waaqayyoo tokkeedha. Kanaaf kaani mootota mo'aniiru jedha. Kaan waan qajeelaa hojiirra oolchaniidha jedha. Waan qajeelaa hojiirra oolchuun waan salphaa miti. Jireenya qajeelaa jiraachuun waan salphaa miti. Amananiitu jireenya qajeelaa jiraatanii jireenya qajeelaa immoo hojiirra oolchaniidha. Warri kaan immoo abdii isaanii amananii argataniidha. Isaan kaan afaan leencaa cufaniidha Daani'eliin jedha. Isaan kaan immoo abidda hollatu dhaamsaniidha. Saadiraaq Miisaaq Abdineegoodhaan jedha. Qara billaa jalaa ba'anii warri kaan immoo qara billaa dura dhaabataniidha. Keessumatti kana waa'ee bartootaatiif haasa'a. Bartoota keessaa baay'een isaanii billaadhaan du'anii yoo Yesuus Kiristoosin hin dhiisan ta'e akka du'an Yohaannis cuuphaan billaadhaan mormi isaa irraa cite billaan dura isaatti qaramee yeroo jedhu dhaabateetu eeggata amma mormi irraa citutti sababii dhugaa dubbateef. Sababii dhugaa dubbateef mootichatti waan qajeelaa waan himeef jal'inaanii haadha manaa obboleessa isaatii gaafa fuudhu waan jal'aa hojjetteeti haadha manaa obboleessa kee fuudhuun sirra hin jiru jal'ina kun waan ittiin jedheefitu mormi isaa irraa cite dhugaa tokkittiidhaafitu namni morma isaa kenna. Kanaaf utuun sodaatiin amantiidhaanitu namni kun maal ta'ee jira sagaleen waaqayyoo morma isaa kenne billaa dura dhaabataniidha. Namni amantii hin qabne waa xinnoo sodaata namni amantii hin qabne namni maallaan jedhaadha namni amantii hin qabne obboleessi koo maallaan jedha obboleettiin koo maallaan jetti abbaan koo maallaan jedha haati koo maallaan jedha qooda amantiidhaan jireenya dhugaa jiraatantu namni maallaan jedhaan sodaatu warri amantii garuu lafti yoo gaggalagalayyuu sodaatanii amananiiru waan ta'eef achi keessa dhaabatu haaleluyyaa. Billaa dura dhaabatanii jedha sagaleen waaqayyoo. Warri kaan immoo dadhabbii keessatti jabina argatanii dadhabbiin itoo jiruutu jabina abdatanii jabina argataniidha. Warri kaan lolatti jaboo ta'aniidha lolanii loltoota diinaas baqachiisaniidha amantiidhaan itti ba'anii keessumatti kun warra kakuu moofaa keessa jiran ilaallata. Dubartoonni warri kaan immoo warra jalqaba du'aa kaan dhuguma isaan jedhanii simanii fudhataniidha namatu du'aa kaanaani du'aa kee dhufeeni du'aa ka'uu akka isaan kaaniif amanuu duwwaatu hin taane ka'anii yeroo dhufan iyyuu akka fudhachuun nama rakkisa. Isinii galee isintu kafanee awwaalee biraa deebi'e yoo ta'e guyyaa isaa lakkooftanii wantichi waan tortore yoo isinitti fakkaate dhuguma isatu ka'ee dhufeeni fudhachuun ulfaataadha. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos du'e namni baay'een du'a keessaa kaaniidha qulqulloon yeroo isaan ka'anii Yerusaalemitti galanii abaluu koo dhufeedhaniitu gammadanii keessumatti immoo dubartoonni amantiitti cimoo godhachuudhaan isa. Waaqayyo isaan eebbisu. Hin fudhatanii simatanii fudhatanii ilma koo ka'ee dhufe intala koo kaatee dhufte abbaa manaa koo ka'ee dhufe haadha manaa koo ka'ee dhufe obboleessa koo obboleettii koo ka'ee dhufe abbayee koo harmee koo ka'ee dhufe jedhanii dhudhungatanii simatanii wajjin jireenya jalqaban. Amantiin kireezii jechuudha. Warri kaanis jireenyi wayyuu jira du'aa ka'uu booddee namni du'ee nafuu du'aa ka'uutu jira akka keenya irraa jechuudha. Du'aa kaanaa jenneetu amanaa irraamnu erga duunee booddee du'aa kaana gaafa kaanu immoo foon hin banne uffanneetu kaaneetu Yesuus Kiristoos wajjin bara baraan jiraanna. Lafti kun hin baddi waaqni kun hin badda waaqa haaraatu uumamaa lafa haaraatu uumamaa achi keessatti mootichaa wajjin mooneetu jiraanna Kiristoos wajjin walii wajjin jiraanna jenneetu amanna. Amma isaa wajjin mirga waaqayyoo teenyee jirra jenneetu amanna. Maqaan waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u jireenyi wayyuu akka jiru arganiidha. Warri kaan ga'oof ta'aniidha amantiin immoo warra tokko tokko ga'uudhaaf godha. Warri kaan reebamaniidha amantiidhaaf. Warri kaan finyoo sibiilaatiin hidhamaniidha. Warri kaan mana hidhaatti galfamaniidha. Warri kaan dhagaadhaan rukutamaniidha. Keessumatti kanaaf Phaawulos fakkeenya guddaadha. Magaalaa ta'uu keessaa baasanii tumanii du'eera jedhanii dhiisanii sokkoon namicha keessaa ka'ee urgufatee amma dhaqee wangeelaan labaa jira.
Isinii galee. Namicha amantii hin qabne gunguma waaqayyoof jedheen kana godhe attamitti waaqayyo callumadha yeroo dhagaa namni kun irratti dhangala'u narraan dhaabu rakkina kanan dhaabu gidiraa kanan dhaabu warri amantiidhaa garuu achuma keessaa ka'anitti fuufammayyuu haaleluyyaa waan amanan waan beekaniif amantii keessa abdii kutannaan hin jiru hin sodaatu amantiin dhagaadhaan rukutamaniiru iddoo lamatti baqaffamaniiru warra kaan billaadhaan ajjeefamaniiru gogaa hoolaaf reettii uffachiifamanii asiif achi adeemaniiru itti yeellaani magaalaa keessa gogaa reettii itti uwwisanii akkattutti akka waan inni hoolaa qalee nyaateetti gogaa hoolaatti uwwisanii gogaa reettii itti uwwisanii namoonni yeroo itti sirbaa deemanii qoma dhiibee deemanii haaleluyyaa sodaan hin jiru nama amantiidhaan sodaatu isinii galee. Biyyi lafaa warra akkasii fi kan hin malle ture. Amma garuu isaantu biyya lafaaf kan hin malle ta'edha faallaa. Biyyi lafaa isaan kanaaf hin malu warra amantii akkasiitii fi biyyumti lafaa hin maluuf waan kanarra wayyutu sababiin isaa waan caalutu nu qophaa'eera sababa ta'eef nuuf isa nuu mala. Satta deemaaru nuu mala waaqayyo isa nuu arge. Isuma kana keessa iyyuu hin jiraannaani biyyi lafaa maal goote jarreen kun naan malaneetti akka nu tuffachuu wayii jechuudha. Nutu tuffachuu turra ture nutu. Garuu waaqayyo ijoollee isaa biyyuma lafaa keessa amantiin jiraatan jennaani biyyi lafaa jarreen kun naan malanii akka waan jetteeni. Kanaaf gidiraadhaaf rakkina guddaadhaan akka isaan keessa jiraatanitu dubbata. Isaan kun hundinuu jedhaga. Waan kana hundumaa waan eeggatan waan amanan kana hundumaa fudhatan miti jedha. Sababiin isaa maaliifi nu malee fi xaambaa waan hin dandeenyeef nu eeguun waan irra jiruuf nu eegaa jiru jarreen amantii kun ta'anii. Anamantiidhaan mo'eera biyya lafaa dhufaa jirtu jedhanii nu eegaa jiru namoota ba'anii mo'anii warra ba'an eegaa jiru eegamaa jirtu jaran asin. Namoota amantii hidhatanii dabalamuudhaaf isaanii wajjin damee meexxii qabachuudhaaf isaanii wajjin faarfachuudhaaf isaanii wajjin bara baraan utaaluudhaaf isin eegaa jiru warri amantii mo'anii warri sokkasuun isin eegaa jiru haaleluyyaa. Abrahaam faa isin eegaa jiru Isiyaaq faa isin eegaa jiru maaddii tokkorra ta'anii. Yaaqoob faa isin eegaa jiru. Ergamoonni raajonni isin eegaa jiru ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos isin eegaa jira haaleluyyaa. Isin eegaa jiru. Hammanii jedhe gooftaan gaafa maaddii isa dhumaa bartoota isaatii wajjin nyaateetti hamman isa haaraa maaddii kootti deebi'ee taa'eetti waynii haaraa sanarraa hamman dhugutti wayniin buqqa'intu jira achirra waynii haaraa isa harki namaa hin hojjenne san dhangaggoofne bara baraan isa jiraatu sanatu qophaa'ee jira hamma sanatti dhugu deebi'ee jedhe waynii tokko buqqisee nu wajjin dhuguudhaaf nu eegaa jira haaleluyyaa. Hawwiin koo kanaanaan warra amantii dhaqan isatti dhuguudhaaf jiru. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 irraa akka jedha. Wallaansoo sagaarii sanaa dhaabbadhee qabeera. Afaan Ingilizii King James irraa xanii yoo laaltanii wallaansoo amantiidha. Wallaansoo amantii. Isa gaarii sanaa jabeessee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera amantiis eegeera jedha. Kanaafis si'achi gonfoon qajeelummaa naaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuusaa jaallatanii hundumaaf hin kenna. Phaawulos gudunfaa jira tajaajila isaa iddoo kanatti. Ximootiyoosiif xalaa isa dhumaa barreessaaf dhaamsa isa dhumaa itti hima Ximootiyoositti. Erga gaafanni Damaasqoo karaa Damaasqoo irratti natti mul'ate amma ammaatti lola keessan tureedha. Lolli kun maanni xiyyoo jette Ximootiyoos lola amantii keessan tureedha. Gaafan Damaasqootti inni lafaan na dhaatee kaasee amman guyyaa xalaa kana sii barreessaa jirutti lola keessan ture. Lolli kun immoo lola isa gaariidha. Lolli gaariin jira. Lolli gadheen jira. Lolli kun lola amantiiti. Lola amantiin lolaa ture waggaa amma kana dheeratuuf. Lola amantiin lolaa ture. Gaaf tokkoon boqonne lolli yerootti dhaabatu qaba. Gaafa biyyi tokko bilisoomtu lolli dhaabata. Kaayyoon lolamuuf tokko gaafa iddoo ga'u gaafa fiixaan ba'amu mo'ichi gaafa galmeeffamu gartuun tokko gaafa mo'amu lolli dhaabata. Lolli kamiyyuu addunyaan lola gurguddaa lama geggeessite.
jaarraa kudha salgaffaa kana keessa lola addunyaa isa duraaf isa lammaffaa garuu yerootti jalqabee qaba yerootti dhaabatee qaba inni lammaffaas yerootti jalqabee qaba yerootti dhaabatee qaba akkuma kan Ameerikaan lola garagaraa geggeesseetti walii ishee gidduutti yerootti jalqaban qabu yerootti dhaabatan qabu lolli garagaraa ta'aa jira irras biyya lafaa irratti yeroon itti jalqabee jira yeroon itti dhaabatus jira garuu an erga gaafa inatti mul'ateetii kaasee yaa Ximootiyoos amma ammaatti lola amantii isa gaarii sana keessan ture amma lola sana nan raawwadheedhe haleluuyaa nan raawwadheedhe dorgommee kun raawwadheedhe fiigicha sana nan xumureedhe amantiin eegee jedheen Phaawul Ximootiyoosiidhaan isinii galee waldaa amma kanan dhaabee hin jenne lubbu amma kanatu karaa koo gara gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhufe hin jenne wangeelaaf gatii amma kanan baase adeemsa amma kanan deeme hin jenne dinqii amma kanatu naan ta'e jaama amma kanatu argee duudaa amma kana dhagee du'a amma kanatu ka'ee naaf amma kanatu taalee hin jenne Phaawulos xalaa amma kanan barreessee kitaabota amma nan barreessee kakuu haaraadhaaf amma nan maachee hin jenne yeroo gabaabsee lafa kaa'u kun hundumtuu gaariidhaa gatii kan hundumaatiin gonfoon namaaf hin kennama Ximootiyoos jedhe lola amantii isa gaariin loliyaan jedhe lola amantii isa gaariin nan lolee lola sanan raawwadhe waggoota kana hundumaa amantiin eegeedhe haleluuyaa amantiin eegeedhe irraa ce'een beeku amantiin eege mootota duratti amantiin eege mootota ormaa duratti amantiin eege gaggeessitoota Israa'el duratti amantiin eege yeroo beelaa koo keessa amantiin eege mana hidhaa yeroon ture amantiin eege yeroon dhagaan rukutame sana amantiin eege amantiin eege markabi yeroon aan caccabde sana amantiin eege halkan yeroon irriba malee bulu amantiin eege galgala dunkaanodhee wangeela yeroon guyyaa lallabu jireenyi koo akka nama jooraatti yeroo laalabu wangeela amantiin eege isin baay'een keessan nu gattanii mootota taataniidha warra Ximootiyoos warra Qorontoosiin wangeela isinitti himne wangeelli isiniin bilisoomse isiniin mootota godhe nuun garboota godhe nuuni sababbuu lafaa nu godhe nuuni keeshaa namnitti miilla xaragatu nu godhe isiniin ol isin kaase akkasuma godhe wangeela isa tokko tokko ol kaasaa isa tokko tokko immoo sababbuu lafaa godhe wangeelli akkan nu godhe wangeela kan hundumaa keessatti nan eege amantiin eege hin ganne amantiin wanta amantiin agachiisu waan baay'eetu natti dhufe wanta amantiin agachiisu rakkina gurguddaatu narra ga'e si'a 39 reebameen si'a 39 reebamuun aadaa Israa'el keessatti nama yakkamaa nama gadheetu si amma kana reebama nama yakka guddaa dalageetu hamma sana reebameen anna koo hundumaa yoo ilaalte Ximootiyoos godaannisatu irra jira kan hundumaa keessatti amantiin eege amma yeroo deemsa koo ga'e yeroon biyya lafaa keessaa ba'utu ga'e Yerusaalemiin naqaa Iraam duudhaaf itti mamee deemaa Iraam Yerusaalemitti duuta gaan galtochi yennaan nan naqaa jedhe warri Efesoonitti boo'u tajaajila mana ga'ootamitti dhabu hiqqeedhanii mimmaan buusanii boossi malee waldaan maal fakkaatti yaa Phaawulos jedhu atamitti deemta tamitti jedhuuta an dhiisuu hin danda'u hafuuraan hidhameeraadha maaltu si hidhe hafuuratu akkanachi dhaquuf na hidheen tajaajila dhaqaa jira miti du'uu dhaqaa jira akkasa gaafa tajaajila deemuutu gammadaa kolfaa deema du'uudhaaf Ximootiyoositti nagaa dhaame gonfoon naa qophaa'e gonfoon natti argamaa jira kun immoo na duwwaaf miti warra dhufaatii isaa eegaa jira hundumaaf yaa Ximootiyoos atis na bira dhufuudhaaf ariifadhu jedhaan na bira dhufuudhaaf akkana jalaa nafni biyya lafaa kee eegi amantii amma dhumaatti hin gatin amantii korfaarraa amantii kee amanannaa keessa gatii guddaa qabu hin gatin jedha wanti barbaade yoo bade firoota koo karaa meeqa yoo kassartanii amantii keessan hin gatina abbaan keessan isinitti hafuu isinii wayya haati keessan isinitti hafuu isinii wayya dhugaan isiniin jedha haati manaa isinitti hafuu wayya abbaan manaa isinitti hafuu wayya ijoolleen isinitti hafuu wayya qabeenyi isinitti hafuu wayya namni isinitti hafuu wayya waan buufanne yoo taatanii amantii keessan qabadhaa biyya lafaa keessaa ba'a amantiin eegee Phaawulos amantiin eegee Ximootiyoos dura boqonnaa 6 lakkoofsa 11 kaasee akka jedha Ximootiyoosiin ati garuu yaa nama Waaqayyoodha ilma isaa akka jedhee waama ati garuu yaa nama Waaqayyoo kan hundumaarraa fagaadhoodha gubbaatti waa haaseera waa'ee horii waa'ee qabeenya horii waan isheen nama gootu ati garuu yaa nama Waaqayyoo irraa fagaadhoodha qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuuf
amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafinaaf dhama'i. Wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Wallaansoo qabachuudhaaf jabeessii qabi. Jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamte. Dhuga baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beessifteetta kaleessa si beeka. Amantii kee akka ba'eessa gootee beessifteedha Ximootiyoosin. Sakaleessaa dhugaan sii ba'a. Waa'ee sakaleessaa sitti nima. Amantii kee namoota baay'ee duratti kaatee amantii kee beessifteedha. Itti fufi jechuu isaati ammas. Fuula Waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu. Fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Phiilaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e. Yesuus Phonxoos Phiilaaxoosiin dura dhaabatee waa'ee amantii jabeessee ba'eessa godhee miidhagsee gadi fageessee dhugaa ba'e jedha. Mootii dura dhaabatee Yesuus. Maaliif jiraatee darbe Yesuus jettanii amantiidhaaf jiraatee darbe. Mootota dura dhaabatee yeroo isaan du'atti faradanii utuu du'a kana sodaatiin waa'ee amantii isaa ba'eessa godheetu gadi fageesseetu itti meedha. Isa duratti Waaqayyo sakaraasaa wanti hundumtuu jiraatu duratti isa immoo Yesuus Kiristoosiin Phonxoos Phiilaaxoos dura dhaabatee amantii isaa ba'eessa godhee sitti meedha jettanii sitti maa yaa Ximootiyoos jedhan. Hamma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'inatti dhufuutti. Ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu sirratti hin argamin eegi. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaasaa waan hundumaa gararraa jiru. Warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e, warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e, yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuusaa in argisiisa. Waaqayyo duwwaatu hunduu inni ifamtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata. Namni takkaa isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaafis ulfinni aangoonii bara baraan haa ta'u jedhee xalaa barreessaaf. Kanarraa fagaadhuudha waan irraa fagaachuun irra jiru ergatti mee booddee waan inni jabeessee qabuun irra jiru immoo itti hima. Tokko qajeelinaaf jedha. Qajeelina. Jireenya qajeelaa jiraadhu bara kee hundumaatti jedhaan. Jireenya qajeelaa qajeelina jiraachuudhaan fayyina miti. Sababii fayyineef jireenya qajeelaa jiraannamee guddisaati. Ameen. Amantiidhaan qajeelota taanee jenne torban lamaarraa amantiidhaan qajeelota taane jenneerra. Erga amantiidhaan qajeelota taanee namoonni si'a tokkicha amantiidhaan qajeelota ta'an immoo maal ta'u jireenya qajeelaa itti fufaniitu jiraatu. Fayyuuf miti sababa fayyineefitu jireenya qajeelaa jiraan. Yaa Ximootiyoos bara jiraattu hundumaatti. Bara jiraattu hundumaatti. Sababa dhiyeessuu hin dandeessuuti. Sababa kanaafan jireenya qajeelaa jiraachuu dadhabee jechuu hin dandeessu. Itti galteetta jireenya qajeelaatti. Kanaaf yeroo hundumaa jireenya qajeelaa jiraadhuudhaan akka nama Waaqayyootti jiraadhu. Istaandardii jireenyaatu jira nama Waaqayyoof guddisaati. Ameen. Istaandardii jireenyaa. Ni galee. Ambaasaaddarri Ameerikaa biyya Itoophiyaa keessa jiru mana dhugaatii yoo lixe namuma tokkotu lixe miti. Maashin maqaan Ameerikaa dhumatumaan dhugaatiitti argan. Kanaaf hin eeyyamamu ambaasaaddarootaaf. Ni galee hin eeyyamu dhuguun yoo irra jiraate mana isaaniitti dhugu malee iddoo dhugaatii irra walii gad naanna'uun irra jiru sababiin isaa sadarkaa jireenyaa qaba ambaasaadariin tokko. Sadarkaa jireenyaa. Gaazexaanyoonni isaan duukaa bu'u warri oduu dabarsan isaan duukaa bu'u kaameraa baay'eetu isaan irra jira ija nama baay'eetu isaan irra jira addunyaatu isaan irra jira biyya tokko bakka bu'anii jiru biyya sanaaf jiraatu biyya ormaa kee ta'anii bu'aa'ee biyya kan biraa jiraataa jiru sababa ta'eef sadarkaa jireenyaa eeganiitu jiraatu. Kanaaf Ximootiyoosiin maal jedha akka namni Waaqayyoo jiraachuun irra jirutti jiraadhuudha. Fuula Waaqayyootiin ni waan ta'eef namoonni salaalanii eenyummaa Waaqayyoo himu ati Waaqayyoon agarsiifta. Waaqayyo san argamnetu siin argama sababa ta'eef namoonni warri biraa si ilaalanii Waaqayyoon define godhu waan ta'eef jireenya nama Waaqayyoo jiraadhuudha. Ameen jedha akka. Jireenya nama Waaqayyoo jiraachuuf dhamaa'edha. Si yoo ilaala namoonni maa jedhanii himu waa'ee Waaqayyoo. Si ilaalaniitu hiiku Waaqayyoon. Define godhu. Waaqayyo jechuun jedhaniitu si ilaalanii yoo eekan dogoggoran qabani jira. Situ akka malee jiraate. Nama Waaqayyootiin kan jettetu akka malee jiraatte waan ta'eef situ maqaa Waaqayyoo arrabsiisee maqaa koo arrabsiiftanidha Waaqayyo Musee fi Aroon. Si itti dubbadhaa dhagaatti ennaan dhagaa rukutan isaan immoo. Dhimmi kun Waaqayyoof isaan gidduudha malee maal akka Waaqayyoo jedhee usaf hin beeku. Garuu annayyellee attamitti akka godhaa ennaan isin waan barbaadaa attamitti gootu. Isin galeera
Dhagaaru kuteera Museen kaleessa'u maal ekspiriyaansii miti waan isa. Dhagaaru kutee bishaan burqiseera gaafa sana Waaqayyo rukutee jedhee amma garuu rukutii hin jenne itti dubbadhu jedhee dhagaan sun isa rukutan miti Yesuus waan ta'eef itti dubbatu taasa'u. Dhagaan sun sagalee kee beekaa. Gatteessee mati gaafa itti dubbattu laphee Israa'elii ittiin cabsaan eenyummaa kootu Israa'el gidduutti guddaa ta'a. Yoo kana ta'uu baatee Israa'elii anaanii waama dullaa tokkotti na fudhatu waama waa rukututti na fudhatu hin barbaadu akkasitti ilaalamu. Taasa'e. Taasa'e gajjadii taasa'e waaqa gajjadee namatti taasa'u ta'uu koo argane waaqa gara laafessa ta'uu koo argane haasa'ee waan hundumaa akkan godhu argane dhagaatti dubbachuu akkan danda'u argane dullaa baatee deema Waaqayyo kanaan hin jennatti maakkiyaa baashee itti haasa'e dinnaanitu na salphifti jechuudha bishaanni burquuf burqeera. Sabi dhuguuf dhugame dhugeera. Ililleef yoo ta'e ililleen kan guddaa ture ililleen. Waaqayyo Aroonii fi Museedhaan dinqii hojjeta jedheera Israa'el. Dinqii hojjechuun isaanii Israa'el gidduutti beekameera. Hiikoo jedhe Waaqayyo immoo anna salphadhi anaa na salphiftanii isin hinduutu jedhe Waaqayyo. Hinduutu ittiin galtanii isin attamitti na salphiftanii. Sabii kana laalee waa'ee koo waa jedhe anaanitu himeedha anaan dubbateedha wanti isin gootan jedhe. Timootiyoos jedhe Phaawulos jireenya nama Waaqayyoo jiraadhu jedhe. Jireenya sanatti ol nama baasu Waaqayyo. Akka jedhatti fufeetu jaalalaan jedhe. Amantiidhaan jedhe. Of qabuudhaan amantootaaf fakkeenya ta'e maqaamti keenya iyyuu amantoota. Nuyi warra waa amananiidha. Maqaan keenya amantoota jedhama. Ilaa warri kuni warra waa amananiidha. Haaleluyyaa. Waaqayyo san argamnetu jira jedhanii amanu. Du'aa kaana jedhaniitu amanu. Dhagaa keessaa bishaan burquu hin danda'aniitu amanu. Galaanni gargarcituu hin danda'aniitu amanu. Wanti hin jirre amma ka'ee jiraachuu hin danda'aniitu amanu. Haaleluyyaa. Amantoota jedhamna nuyi. Ameen jedhaa kana. Kanaaf amantootaaf fakkeenya ta'edha maaliin jaalalaan. Hundumaa jaalladhu jedha namoota rakkisaa waldaa keessa jiru hunduma isaanii jaalladhu jedha namoonni sirratti ilaalanii jaalala arganiidha amantiidhaan namootaaf fakkeenya ta'e si ilaalanii amananii. Hamma inni dhufutti jedha iddoo sanaa sokkeera fakkaata Timootiyoos boqonnaa ja'a okay. Wallaansoo amantii isa gaarii sanaa jabeessii qabeedhaan egaa. Isattoo rislingii jechuudha. Namoonni rislingii yookaan wallaansoo laaltan jirtu ta'een beeku. Kufnaanii dirree sanarraa ba'u. Yeroo ati itti mo'amtu jiraachuu irra hin jiru jedhe. Wallaansoo kana jabeessii qabeedha. Wallaansoo amantii kana jabeessii qabeedha. Manadhaa keessa galfamuu mo'amuu miti. Amantii gatuu duwwaadha mo'amu. Achi geessanii amantii gannaan hin mo'amtan. Abidda keessa buufamuu miti. Abiddaanis gubamuu iyyuu miti. Billaan qalamuu miti. Billaan yoo qalame amantii dhabee miti. Garuu billaa sana jalatti amantii hin ganneedha. Amantii kana wallaansoo kana jabeessii qabi yaa Timootiyoos wallaansoo keessa jirtaa jedhan. Jabeessii qabi. Waa'ee Yesuusis yeroo dubbatu Philaaxoos duratti dhaabatee amantii isaa ba'eessa godhee dhugaa ba'ee isa duratti sitti maan kana jedheetu itti maa. Boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irraa immoo akkeedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irraa. Kanaafis amantii yaada garaa qullaas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantiin isaanii akka caccabaa markabaatti urreessaniiru. Waa'ee namaatti taasaa. Timootiyoos jedha. Amantii jedhaanii yaada garaa qullaa immoo qabaadhu. Amantii qabaadhu jedhe tokkoffaa. Lammaffaa immoo iddoo kanatti yaada garaa qullaa immoo qabaadhu. Garaan kee gaaf tokko iyyuu hamaa yaada hin beekin jedhan. Yeroo hundumaa namootaaf yaada gaarii yaada qullaa qabaadhu. Waa'ee namootaaf piliis yaada hamaan qabaatina. Yaada gaarii namootaaf qabaadhaa. Amantii immoo qabaadhuudha. Jarreen tokko yaada garaa isaanii waan hin taanetti gadhiisaniitu homaan jedhuu jennaanitu amantiin isaanii akka markaba caccabe markaba galaan irratti caccabe hin urraa fakkaata garmalee urraa waan ta'eef akka caccaba markabaa irkati ta'edha warra tokko irkati amantiin irkati caccabe daakuu markati ta'edha amantiin isaanii gatii dhabeedha. Amantiinis irkati caccabe. Isinii galee
markabii yoo caccabde yoo hammaate namni numa du'a. Isin galee attamitti warra lubbuu ajjoo sodaattu jedhe amma biyyi lafaa yoo bakka isa dhumaa yoo sitti faradde si ajjeeftee waan xinnoo dhaade gooftaan. Sobii isa du'a bara baraatu jira. Isin galee kanaaf yoo markabii yoo caccabee namni numa du'a amantiin caccabnaan nama harkatti galeedha jiran. Kanaaf yaa Ximootiyoos garaa kee waan mallatti gadhiiftee garaan kee dhaqee waan hin taane yaadee yeroo sana amantii kee sirkatti hurreessaa amantii kee caccabsaa. Kanaaf amantiin kee akkasiin sirratti nu roofnetti of eeggadhu. Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 18 keessatti waa'ee dubartii abbaa dhimma ishee qabattee abbaa firdii jal'aa bira dhaqxe tokko haasa'a. Atteetu ganamaa galgala naa faradiyettiin hin faradu namichichi takka horii malee faradeen beeku fuulatu ilaalin faradeen beeku firummaatu ilaalin faradeen beeku takka nama gubboo nyaatu namichichi. Dubartiin kun garuu dhiisuu didde abbaa falmaa kootti naa faradiyetti ganamas galgalas guyyaas yeroo argitu hundumaa waajjira isaa hinnatti mana isaa hinnatti iddoo dhugaatii isaa hinnatti lafa deemu hundumaatti attam gootee dhimma koo ittiin. Maal jaa dubartii makanaaf akkanitti jiraadhuun nabee faraduuf hin nararaa jedheetu yoo nama sodaachuu baatedha sagaleen Waaqayyo. Nama sin sodaatu namichi Waaqayyoon sin sodaatu namichichi. Amma garuu yoo nama sodaachuu baadhe namni sodaadhu yoo hin jiru ta'e nama akkasii jirachuudha. Yoo Waaqayyoon sodaachuu baadhe amma dubartii waan na rakkiftee fi faraduuf hin narara jedheedha. Erga kana jedhee booddee immoo Waaqayyo immoo jedhe warra ganamaaf galgala isatti iyyaniif hin faraduuf hiiree. Ergee booddeetu dafee faradaaf jedhe. Erga kana jedhee booddee isinittan himaa jedhe gaa gooftaan wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 8 irratti ilmi namaa yeroo deebi'ee dhufu amantii lafarratti argata laataaree wanti inni barbaadu wanti inni ilaalu yoo jiraate nama keessatti amantiidha. Amma mana koo keessa jiraatee miti amma. Amantii nama keessatti ilaala ilmi namaa yeroo deebi'ee dhufu Iyyasuus Kiristoos. Yeroo dhufu amma gaaffiin guddaanii ilmi namaa yeroo deebi'ee dhufu amantii lafarratti argata laata maaf gaaffii ta'e kun Waaqayyotti. Hin argamaa namni amantiin dhaabbatu namni amantiin jiraatu barichis bara rakkinaa isa hubateef namoonni amantiin argamuu laati. Waa'ee bara dhumaa yoo Waaqayyo waggaa dhufu keessa walii wajjin ilaalla bari dhumaa sun baay'ee bara ulfaata. Kana keessa darbanii namoonni amantiin argamuu laata namoota amantiin argataa laata lafarratti. Wanti inni ilaalu amantiidha. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 30 irratti yoo ilaaltanii Maatiyos 6:30 irra akkeedha. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argame bori biddatti naqamutti akkana bareechee itti uffise erga ta'e isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure isin warra amantiin itti hir'atuudha malee. Maaf yaaddoftuu jedheetu haasaa gubbaa isaatti Yesuus barsiisa gaararraatti barsiisa kun barsiisa cimaa. Waa'ee waan uffatanii, waa'ee waan nyaatanii, waa'ee waan dhuganii maa yaaddoftu jedhe. Yoo waa'ee nyaataa ta'e jedhe gararraa isaatti yoo waa'ee nyaataa ta'e maa simbirroota waaqaarraan barattaniidha. Takkaan facaafnee, takkaan qonnee, takkaan haamnee gombisaan qabaniidha. Gaaf tokko iyyuu beela'anii hin beekaniidha. Eenyuun nyaachisannaan abbaa keessan tu'edha. Ana wanta na dinqeessu sana abbaa isaaniitu isaan nyaachisan jenna. Abbaa isaanii miti jechuudha. Isatu uume garuu abbummaadhaan miti walii wajjin jiraachuuf simbiraaf waaqa. Abbaa keessan tu'e simbira nyaachisan. Abbaan kee erga simbira nyaachisee abbaan kee erga waan kan biraa nyaachisee abbaa isa kaminni ijoollee isaa dhowwatee orma nyaachisu waan ijoollee isaa raafee kenna malee abbaan. Abbaa keessan isa waaqarraatu isaan soora. Gaaf tokko qotanii hin beekanii facaasanii hin beekaniidha. Maaf immoo waa'ee uffataa yaaddoftu daraaraa bakkee ilaaltaniidha. Salamoon mootichi iyyuu waa'ee uffataaf yoo ta'e nama keessa namni qixxee Salamoonitti uffate hin jiru. Hamma gaafa dubbii Waaqayyoo kun barreeffamutti. Namni qixxee Salamoon uffata uffate hin jiru. Namichi inni sooressichi Alaazaari wajjin maqaan isaa barreeffame bara macaafi kun barreeffame sana keessa namni kuni nama uffataan beekamaadha uffata gadi jajjabeessa uffata bifa garaagaraa qabutu uffata maqaan uffanni uffatu caafameera. Garuu waan isin dinqu
qixxee Salamoon nama uffate kan jireetu macaafa qulqulluun dubbata. Salamoon iyyuu dubbiin Waaqayyoo mooddanatti hamma daraaraa bakkee jiran iyyuu hin uffanne. Daraaraan kun immoo har'a biqilaniitu borgoguudha. Erga waan har'a biqilee borgogutti waan dhaabbataan taane tokkotti bifa mana bareedu Waaqayyo ergatti kennee siin ammam caalchisitti uwwisaree isin yaa warra amantii hir'uu jedheetu waama. Isin uffisaa, isin nyaachisaa, isin jiraachisaa, isin geggeessaa, nagaan isin baasaa, nagaan isin galchaa jedha. Amantiin dhabinaa jechuusaati. Komeen Waaqayyo namoota amantii hin qabnedha. Komeen Waaqayyo. Maatiyos kana boqonnaa 8 dhaxxanii lakkoofsa 26 yoo ilaaltan immoo akkeedha. Inni immoo deebisee isin yaa warra amantii hir'uu maaliif sodaattanii isaaniin jedhe. Yommusuma ka'ee qilleensichaa fi bishaanichaa ifate jedha. Gabii guddaansaas hin ta'e jedha. Markaba yaabbatanii deemaa jiru. Yesuus gara dudduubaatiin naqee ciiseera. Tajaajila guddaadha waan ooleef boqochuun waa irra tureef harka isaa boraafatee ciiseera. Isaantu geggeessa ture. Isaantu isa tajaajilaa yeroo amma Yesuusin tajaajilaa yeroo ati boqodhu nummoo si tajaajilla akka isa tajaajilli. Inni uummata amma isaa tajaajilaa olee isaan immoo amma Yesuusin tajaajilaa yeroo boqonnaan hin barbaachisa waan ta'eef. Isin amma markaba kana oofaa hidhee dhaqee ciise qilleensi guddaan bidiruu isaanitti dhufee bu'e. Dhumneerra banneerra jedhan isaan. Isa booddee dhaqanii irriba isaa keessa rukutanii kaasanii maal dhumnee yeroo nu dhumnu sin dhibuu waan hin keenyaadhan. Hin kumatan namaaf ooqee argineerra bakkeetti yeroo nu dhumnu immoo sin dhibuu waan hin keenya. Amma markaba Yesuus keessa yerootu nyaatamaa jiran. Markaba Yesuus keessa yerootu nyaatamaa. Maalii isin jedhe warri amantii hir'uu kun maa sodaattanii jedhe. Amantii dhabuu isaanii waan isin dinqu utuu bubbee sana hin ifatin utuu bishaan sana hin ifatin isaan hin ifate isin warra amantii hir'uu jedhee ifatin maaf sodaattaniidha. Ifachuu hin dandeessu kana jechuusaati. Abboomuu hin dandeessu qilleensa kana jechuusaati. Ergasii booddee qilleensaa bubbee sana ifatee gabii guddaa isaatu ta'e jedha. Amantii warra amantiin hirkatti hir'ate hin ifata gooftaan. Maatiyos boqonnaa 14 Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 31. Maatiyos 14:31 irraa akkeedha. Yesuus achumaan harka isaa hiixatee isa qabee yaa namicha amantii hir'uu maaliif mamtee jedheen Phexroosiin jedha. Gooftaatu ofii isaatii kadhachuu gara gaaraatti ol ba'ee erga namoota 5,000 nyaachisee booddee isaaniin immoo gama sana ce'aatiin eegaa isaaniin jedhe. Ce'a jecha jedhamu kenneeraaf ce'uu hin danda'u jechuudha. Ce'a jedheera. Galaanicha irratti waan ta'u itti himne yeroon immoo yeroo halkaniiti. Garuu haala qilleensaa hundumaa beeka. Yeroo nama ergu haala qilleensaa haala bubbeedhaa beeka. Waan isaan dura jiru beeka itti himne dhuma isaatti men ceetu galaana kana deemaa jedheen. Isaan giddisiise yoo isaan dirqisiise. Yeroo isaan ceen walakkaa erga geessee markabi isaaniitti qilleensi guddaan isaatti dhufe si'a lammaffaa galaana irratti rakkachuu isaaniitti kun. Yeroo gara garaati yeroon isaa. Isa tokko markaba keessa ciisee isa kana garuu markabicha keessa hin jiru. Garuu sagalee kenneeraaf gamatti wal agarran ceetu jedheera. Wanti Waaqayyo namatti tolu isa gamaaduu waan namatti taasisa. Dachaa gidduu kana jiru naasa'u, lola gidduu kana jiru naasa'u, waraana gidduu kana jiru naasa'u. Maaliif kan hundumaa mo'uudhaaf potenshaaliin isaa si keessa dandeettii si keessa kaa'eera ayyaana sii kenneera kan hundumaa fixxee mootee dabartee gama sanan geessa. Haaleluyyaa. Gidduutti rakkatanii dhumarratti galaanarra deemaa dhaqe. Baddu baasa yommuu karaadha kun jedhan namni galaanarra deemuu hin danda'u. Galaanni gargar hin cinne galaanni sun firiizii sin goone bishaanumatu dhangala'aa calluma de iruma deemu chat jechaa deemu. Hekeraan nutti dhufeedhan rakkina irratti rakkii dabalamee innaan ijoolleen sodaatinaa hekeraa miti innanaa jedha. Sitaanaan immoo maal na waame kaa'e ergatti deemtee anis deemuu na danda'a galaanarraa attama amantii dinqiidha kun. Kottuu naani kottuu sanarra tak gochaa deemutti ka'e Phexros. Isa booddee liqinfamuutti immoo ka'e. Amantiin isaa jalaa sokkite. Na oolchi gooftaan namicha amantii hir'uu nanaa deemu. Akkuma sila amantiidhaan jalqabee itti fufuu hin danda'a ture jechuudha. Gidduu ga'ee garuu waa ilaale fakkaataa bitaa mirga laalee haalli ta'uu gaafa didutu akkaataa silatti waameessi irkaa babbadde wanti isaa maal gooftaa badeera'u jedhe. Harka isaa itti kennate. Namicha amantii hir'uu nanaa jedhe.
Phexrosin ifate. Ergasii booddee harka isaa qabeetu achi keessaa ol isa baase. Maarqos boqonnaa 9. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 19 irraa. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 19 irraa. Yesuusi deebisee isin yaa dhaloota hin amannee nanaa hamma yoomiittin isin bira jiraadhaa hamma yoomiittis ba'aa anatti taatu. Gara kootti isa fidaa ba'aa jechuudhaan namni hin amanne dha Waaqayyotti. Hamma yoomiittin isin bira jiraadhan deemuun narra jiraan. An deemuudhaaf isin namoota amantii ta'utu isin irra jira. Aniif isin kan nuyi ittiin walii wajjin hojjennu amantiidhaan. Bizinesi keenyaa kan koof kan keessan gidduu kan jiru kan inni ittiin socho'u amantiidhaan. Akkaawuntii keessan keessa jiraachuun wanti irra jiru bizinesa kana sochoosuudhaaf amantiidha. Erga isin amantii kana hin amantan taatanii hamma yoomiittas jiraachuun narraran. Ani yeroo muraasaaf hin dhufe yeroon koo murameen gara biyya lafaa dhufe deemuutu immoo narra jira jaalala abbaa koo raawwannaan nama hojii kanatti fufu immoo ka'utu irra jira inni immoo hamma yoomiitti amantan isin hamma yoomiitti immoo ba'anatti taatu hamma yoomiitti isin baadhee deemaa hamma yoomiitti amantii kootiin isin gidduutti hojii hojjedhan isinis amanuu qabdu malee jedhaani. Namicha hafuura duudaadhaan hafuura didaadhaan qabame namicha tokko mucaasaatu bartootatti geesse. Fayyisaa kanaa deema. Sini galee fayyisaa innaan yaalan jirre. Rifeerii godhan fakkaata. Yesuusitti. Innaan inni immoo naqe. Namichi mantinii wayiiti fakkaata. Haasaa jaallata fakkaata. Bartoota keetti geessee innaan dadhabanii. Sini galee bartoota keetti geessee innaan dadhabanii. Waan nama dinqu ati immoo yoo fayyisuu dandeessee dheeni isaan immoo yaalee inni immoo sadiiseetu akkan fayyisuu danda'u naman taa'e. Amma waa hin dandeessaa miti akkan danda'uuti naman taa'e. Si biraa dhufuutu irra ati duraan dursa yoo dandeessite mukkaraaf natti laatta miti yaalii natti laatta miti akkan danda'u beekii natti kenneedha. Ameen. Isarrattitu bartoota isaatiin maali isin jedhe kana koo achitti godhuu hin dandeessu turtanii mee inni galee nama hundumaa kan fayyisu sataanaan hojiin kun hin socho'u hin deemu yeroo gabaabaaf isin gidduu jiraadha yeroo gabaabaa gidduu biyya lafaa waliin ga'uu hin danda'u hin jedhe sababiin isaa nama ta'ee hojjeta sababa ta'eef harka dhibba nama waan ta'eef inni galee akkuma koo namummaa isaatiin si'a tokkicha iddoo hundumaatti argamuu hin danda'u. Hamma yoomitti isin gidduu jiraadha reesin hojii kan harkaa fuudhutu isin irra amanaa jedhe bartoota isaatiin. Anaaf isiniin irra wanti inni jechaaru amanaa jechaan amanaa 20 irra geenyaa fakkaata dheengaddaa. Wanti nuyi itti guddachaa akka nuyi adeemnu barbaadu yoo jiraate Waaqayyo amantiidha. Itti guddachaa jirti isheen jedhee kan inni ilaalu guddina amantii keenyaadha. Akkuma amantii hir'uu waan jedhamutu jira jechuudha. Amantii hir'uu maaliif warra amantii hir'uu taatu isinii jedhan. Amanuuf amananii gooftaa duukaa bu'an bizinesa isaanii hundumaa cufanii waan hundumaa dhiisanii namichi kun nyaata keenya hin danda'a dhugaatii keenya hin danda'a nu gargaaraa nu wajjin ta'a jedhanii amananii isa duukaa bu'anii garuu amantii isaaniitu hir'uudha. Amantii hir'uun jira, amantii guutuun jira, amantii guddaan jira, amantii xinnoon jira jechuudha. Amantiin keessanii amantii amma jasanaaf icaa yoo qabaattanii kanaaf jedhan. Kanaaf amantiin keenya kuni bultiidhaa bultiitti maal ta'utu irra jira? Guddataa adeemutu irra jira. Attamitti guddifnaa yoo jettani dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaanitu guddisu. Amantiin kuni dop jedheema dhufee waaqaraa nama keessa lixa miti. Nutu guddisa. Attamitti guddifnaa dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan, dubbii Waaqayyoo dubbisuudhaan. Isa Waaqayyo macaafa qulqulluu keetti jalqabe deddeebinee yeroo dubbifnu yeroo mediteet goonusa yaadaa yeroo oollu dubbii Waaqayyoo kan. Inni maal godhaa deema danda'u Waaqayyo nu keessatti uumaa deema nutu amanaatu deemna jechuudha. Amantiin keenya nu keessatti guddataa deema amantiin. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 1:3 yaa obboloota koo yeroo hundumaa waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu hin dhiifne nu jedhaan. Waa'ee maalii galateeffatta yaa Phaawulos yoo jettanii amantii keessantu safara malee guddachaa deemaa jira.
Amantiin maal ta'aadha? Safara malee guddataa deemaa jiran jarri kun amantiitti gad deebi'aa deemu miti guddataatu adeemani jarri kun amantiitti. Amantiitti guddataa deeman. Sagalee isaa caalaa har'a amanani har'a caalaa bor amanu. Sabarreen gaddaa caalaa har'a amanu waa'ee amantii gad fageessanii beeku. Waaqayyotti amanuun isaan rakkisu warri Tasalonqee kun baay'ee Waaqayyotti amanani. Tasalonqee waan isin dinqu jara addaati warri Tasalonqeeran kun. Torbanuma sadii duwwaa isaan bira ture sanbata sadiin isin bira ture isin battalatti akka keenya taatanidha Phaawulos. Warri Qorontoosii waggaaf ji'a ja'a isaan bira taa'eetu hojiin foonii isaan gidduutti argame xalaanni barreessa Qorontoosii. Waldaa Phaawulos keessa ture hin fakkaatu waldatti. Waldaa Phaawulos dhaabe hin fakkaatu waldatti. Ejja gurguddaatu isaan gidduudha, halalummaatu isaan gidduudha, morkiitu isaan gidduudha, xiiqiitu isaan gidduudha, ankana baluutu isaan gidduudha. Waa'ee Yesuusuu gad fageessanii hin beekan jira. Isin amma ijoolleedhaan warri kun garuu battaluma torban sadii bira ture jijjiiramanii dura akka keenya ta'anii ergaa isaa lammaffaa keessatti immoo yeroo balleessu amantiitti guddataa deemuu keessan yeroo laallu nuyi jaalalatti guddataa deemuu keessan yeroo laallu nuyi waa'ee keessan Waaqayyoon galateeffachuu gargar hin kunnu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Kanaaf firoota koo jaalalatti guddataa amantiitti guddataa akka nu adeemnu barbaada Waaqayyo. 21ffaa amantiidhaan wanti hundinuu hin danda'a. Waan meeqatu? Wanti hin danda'amne hin jiru. Wanti hin danda'amne hin danda'amu wanti jedhamu mana keenya keessatti hin hojjetu jedhe Dr. Miles Munuru. Mana keenya keessatti hin danda'amu wanti jedhu hin hojjetu jedhe. Yeroo tokko mucaa kootiin hin danda'u amma kitaaba dubbisaa irraa kitaaba waa hojjetaa jira hin danda'u mannaani hin danda'amu wanti jedhu hin jiru hin jennee mana keenya keessatti abbaa jedhe bichaan. Na taphachiisee naani amma hin danda'u hin danda'amu wanti jedhamu mana keenya keessa galee bichaan keetti barsiise waan ta'eef. Wanti hundinuu jedha sagaleen Waaqayyoodha. Wanti hundinuu amantiidhaani hin danda'amu. Maarqos boqonnaa 9:23. Yemmuus Yesuus yoo dandeesse jettee nama amanuu fi wanti hundinuu hin danda'ama. Namichichatu silaa mucaasaa gara sana geessetu miime yoo dandeesse jedhe darbannaan yoo dandeesse jettee nama amanuu fi wanti hundinuu hin danda'ama. Attamitti ta'a gaa kun yetti Maariyaam. Amma gaa attamitti ta'a kun. Attamitti utuu dhiira biran ga'in attamitti mucaa daati. Wanti hundumtuu jedhe ergamaa Gabriel. Wanti hundumtuu Waaqayyoof hin danda'ama. Wanti namaaf hin danda'amne hundumtuu Waaqayyoof danda'ama jedhe. Akka ati amma dubbatte naaf haa ta'utti. Hin danda'ama jetti amante Gabriel wajjiniin Maariyaam. Hin danda'ama. Utuu dhiira biran ga'in ani mucaa da'uu nan danda'a itti amante. Ragaa qabdaa yoodhanii Elsaabeexxu bara dulluma ishee keessa ulfaa'ee jira itti. Kanaaf erga jaartiin ulfooftee gadameessi haaraan erga seedhaaf tolfame amma immoo Waaqayyo waa tokko godha. Wanti namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jetteetu amanti. Kanaaf nama amantii biratti wanti hin danda'amu jedhu hojjetu jechuudha. Yoo amantan wanti hundumtuu hin danda'ama. Ameen. Akka dubbii Waaqayyootti. 22ffaa. Kadhannaan keenya amantiidhaanitu deebii argata. Namni baay'een hin kadhata. Kadhannaan isaa deebii hin argatu. Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 21 fi 22 irraa rakkeedha. Yemmuus Yesuus deebisee an dhuguman isiniin jedha amantii yoo qabaattan yoo mamuudhaa baattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootanii gaaruma kanaan ol kaafamii galaanatti darbatamii yoo jettan in raawwatama. Amantiin kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu isaaniin jedhe. Amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu isaaniin jedhe. Waa'ee arbuun goguu irratti kana dubbata. Maali? Arbuun ati kaleessa abaarteen goddeemii jedhanii gaafannaani. Yoo amantaniidha yoo mamuudhaas baattaniidha. Yeroo tokko tokko amanee kadhatan namni deebi'ee muumaa battaluma sanatti hin ta'u jechuudha gaan.
Ina mana oo haleluuyaa gochuu dandeessadha. Afuura kadhannaa sana keessa yeroo afuura qulqulluutu gargaara. Yeroo gadi ba'ee namuma sana kaan yeroo ta'u immoo mama amma dhuguma ta'a wanti sun. Yaalii kanaan dura yaalaa jiru itti fufa. Kana jechuun maal jechuudha? Hin amanne jechuudha. Kanaaf yoo amantaniidha, amantii yoo qabaattaniidha, yoo mumamuudhaa baattaniidha. Isan mukattii kana irratti ta'e duwwaa miti gaarumaan iyyuu asii ol kaafame galaana sana keessa immoo gadi buufame yoo jettanii hin ta'aadha. Waan isinii kadhannaan isin amantiidhaan dhiyeeffattaniidha hin fudhattu. Kadhannaan amantiidhaa deebii argata jechuudha. Maarqosuma kana Maarqos boqonnaa 11 Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irraa Maarqos 11:24 irraa mookkeedha. Kanaafis isinittan hima waan kadhattan waan gaafattan hundumaa akka waan fudhattaniitti lakkaa amanaa isiniif ta'uuf jira. Waan kadhattan kadhannaan jira, waan gaafattan Waaqayyoon immoo waa gaafachuun jira. Walitti dhufeenyi nuuf Waaqayyoo gidduu jiru akkasi. Waaqayyoon kadhachuun jira, Waaqayyoon immoo waa gaafachuu. Waaqayyoo kummaanni inni gaafachuun jira jechuudha. Kummaanni Waaqayyo. Inni immoo isinitti haasa'a yoo amantiidhaan gaafattan. Akkuma yeroo wal gaafannu waa walii deebifnu. Waaqayyoon kadhachuun jira, Waaqayyoon immoo gaafachuun jira. Amantiidhaan kadhanna taanaan, amantiidhaan gaafanna taanaan, waan kadhanne sana immoo akka waan fudhanneetti yoo lakkoofne, deengadda akkuma jedhee wanti lakkaa'amu waan harka keenya keessa jiru duwwaadha. Amma harka koo keessa jira sababiin isaa amaneera, kadhadheera, ta'eera jennee lafa sanaa ol kaana. Yoo akka gootan jedhee maal taa'ee isiniif ta'a jedhe. Amantiin isinitti tolu. Yaaqoobii boqonnaa tokko lakkoofsa 8 yoo ilaaltani namni ogummaan isin keessaatti irratti yoo jiraate utummamiin amantiidhaan kadhatu jedhe. Utummamiin amantiidhaan yoo kadhate Waaqayyo immoo namatu wal hin caalchise nama hundumaatiif kenna. Nama wal caalchisuun Waaqayyo bira hin jiru jedha Yaaqoob. Isa tokko kenne isa tokko wanti dhowwatuuf hin jiru wanti akkasii Waaqayyoon bira. Namni mamu garuu akka nama akka qilleensi muka waliin rukutuuti jedha. Nama akkasii waan qabee gadhiisu hin beeku kana qabaa kana hin gadhiisa immoo deebi'ee hin amanne jechuudha namichi sun. Har'a amantiidhaan waa dhiyeessee bori immoo dhiisee waan ta'u gaafataara yoo ta'e namichi nama amantii hin qabne jechuudha. Waliin dhaamaa rafiisaatti joonjee rafiisaatti iyyuu. Namni akkasiidha Yaaqoob Waaqayyo biraa waan argadha jedhee eegin jedha. Namni waa qabee gadhiisu namni har'a kadhadhee kana immoo wayyaala namni jedhu nama akkasii Waaqayyo biraa waa argadha jedhee hin yaadineedha. Amantiidhaan dhiyaachuutu irra jiraataa jechuusaa isa dhuma. Waaqayyotti dhiyaachuun kan inni danda'amu amantiidhaan. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira jedha. Eenyullee amantii malee Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u. Eenyullee immoo Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade tokkoffaa akka inni jiru amanu, lammaffaa warra isa barbaadaniif immoo gatii akka kennu amanuutu irra jira. Ergasii booddee amanee Waaqayyoon manatti mul'ata yoo jedhee Waaqayyoon barbaade Waaqayyo isatti mul'ata. Amantii malee Waaqayyotti hiikuun hin danda'amu. Amantii malee Waaqayyotti dhiyaachuun hin danda'amu. Namoota amantiitiif wanti hundumtuu hin danda'amu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin danda'amu waan jettan qabdu har'a fuula Waaqayyoo qabannee dhaabanna. Hin danda'amu waan jettanii turtan. Har'a garuu hin danda'amaatti jijjiirra. Waan cufame qabdu kottaa akka inni banamu amanna. Wanta sammuu keessan gararraa, yaada keessan gararraa, humna keessan gararraa waan ta'e qabdu, gaara sin sodaachisu qabdu, galaana sin yaaddessu qabdu. Waan hiikamuu dide qabdu, waan deebii dhabe qabdu, waan yeroo dheeraa sin boossise qabdu. Amantiidhaan Waaqayyotti dhiyeessina. Waaqayyo battala kanatti isa Galataa garaa keessa, itti dabalee dhiyeessa. Galataa garaa keessa, itti dabalee dhiyeessa. Faarfannaa garaa keessa, itti dabalee dhiyeessa. Faarfannaa garaa keessa.